Akkam jirtu maatiiwwan FG Art Gallery marti ani Firaansidha. Har'ammoo nama baay'ee jaallannuuf akkasumas laphee keenya keessaa yoomillee dagachuu hin dandeenye aartistii fi qabsaa'aa keenya kan ture Hacaaluudhaaf walaloo baay'ee garaa namaa raasu kan Dr.Zalaalam Abarraatiin barreeffame guutuusaa qabadheen argameetii jira. Maarreegaa isinis YouTube kanaaf warri haaraa taatan ammumaan subscribe akkasumas immoo like share gochuudhaan maatii YouTube keenya akka taatanan isin gaafadha. Amma directiimaa gara walalicha dhaggeeffachuutti haa dabarru. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Mata duree walaloo kanaa Caaliif Hacaaluu jedha. Caalii fi Hacaaluu. Caalii attam jirta Caalii. Caalii abbaan guddaa, Caalii abbaan gaarii. Ana Hacaaluudha na yaadatta laata miltoo bara durii. Wal argina jennee beellama beellamnee walin argin hafne. Battalan godaane tasa addaan baane nagaa sitti hin dhaamne. Lakki nagaan dhaamne anoo eenyumattuu. Hundeessaa boonsaattuu guddattuu horoottuu anuu nagaan dhaamne shamarran kiyyattuu haadha ijoollee koottuu jaalallee koo faantuu amboof finfinneettuu biyya oromiyaattuu yooman fucha argadhee lammiitti nagaa dhaame humna ergisaatiin battalaan butame lakkii nagaan dhaamne dhiirri nagaan dhaamu maatiif lammii keessaa yemmutti butamu. Dhugaatti oolmaatinaa ooltu wanti na gargaartu yeroo ayyaana waggaa yeroo cileessattu irreechaaf masqala yeroo gojjolattu yeroo affeellattu yeroo addee murtu yeroo murtee waaddu akkuma ijoollee kee kan koos abbaa yaadu eeganii dhabanii hin dallanuun gaddu daraayaa Caalii ayyaana ijoollee kootitti dhibaafadhu waatti naa darbadhu kanallee hin dadhabdu. Gumaa koo baasuudhaaf silaa onneen qabdu booyi mankaraari qalbii soqoladhu lafa gangaladhu isa hon dadhabdu. Ani qaxaleen kee dafqeetti dadhabee michichilaaf hordaa gadi fageessee dhaabee kan qilleensi bubbeen buqqisuu dadhabee nan deeme nan sokkee geeraree weeddisee saba koo sarafa hirribaa dammaqsee jarree nama jaajii naasisee wareersee itittuu seenaa isaa bara awwaalaa baasee nadhii aadaa isaatii ifatti mul'isee diina ijatti tufee qasa'eetti kolfee geeraree tiwacee qalbii ishee hammacee utuun nagaan dhaamin dhiirri nagaan dhaamu maayii utuun xumuriin yemmutti waamamu garuu sin dhagee yeroon karaa deemu sii iyyee boo'u maqaa kiyya waamu. Hindu eseeteetu lakki ani hindu'u abbayya sin gogu abbayya sin gu'u asittin ta'uu achitti awwaalaa lammiif amajaajiin ofumaa wal lolaa tokkomman karaaraa kaan immoo ni yelalaa ani ogiyoodha ani jijimbilaa tokko yoo kutani kumatu qummaada kitila biqilaa yoon yaadatta ta'e gaaficha galgala gaafa waliin teenye yoon battala deeme adaraa akkan boonyee jedheensi qoqqobee maaf naqaanessita addaan babayitti maa boossee harqita maaliif amajaajii nutti kofalchiista dhiiga nu lolaasu imimmaa wal lolaasta abadan hin kolfata malee hunduu afaan duwwaa kan ilkaansaa dhabee kan baqatee galu dabeessaa fi gowwaa kan akkasii yaada kan kee yaadi maali meenatti mi obbolee meenatti mi Caalii. Caalii uumaan addaa Caalii irree laanqessaa yemmuu kabalamu deebiseen kabalu imimmaan lolaasaa Caalii abbaan maal dhibdii Caalii qalbii cimdii Caalii garraamticha Caalii gaachanni cidii Caalii kaayyoon lakkuu Caalii kaayyoon cimdii Caalii asiifachii Caalii olii gadii maaloo yoo booyisiin jedhani waaw jedhii didii. Zalaalam Abarraa tasfaa waxabajjii 30 bara 2020.